RG Production. Hello Becky. Hello Tula. Miilaari tasii. Tole, achumatti leeki. Tole haa ta'u lafi jecha. Yeroo tokko tokko rakkinni fedheeyyuu sirra yoo gahe obsuuf ni yaalta. Garuu dadhabbiin kee nama jaalattuu fi nama kabajuun miidhamuun dhukkubbiidha. Dhukkubbiin sun immoo ennaa keessa keenyaa ta'e duwwaa si godhu sitti dhagahama. Kanaaf ani immoo nama jaalladhe xiqqeessee lafatti gateef qoricha ta'uun barbaada. Dhageessee qoricha. Kanaaf akkas naaf godhe. Hoo har'a namni wayii gammadee jira. Garuu maaltu argame? Ani kanan sin jedhu. Min sin jedhe sana naaf fidde. Arras immoo sin fide naan jedhe. Si fide bareeddu too kun achirra siif jira. Wow, baay'ee bareeda. Kan sin ajaa'ibu eenyu ishiin miicayyoon ganda keenyaa sun shittoon kun biyya keessa hin jiru.
Biyya laatirraa dhufe naan hin jettu seeta. Amma dabareen kan kooti. Ani sirratti amboon. Ati immoo wanti hundumtuu si faaraadha miti? Sin alas namni biraa akka qabatuuf feetu. Eeyyeen ani qofti akkan qabadhuun barbaada. Hin qoosta'e. Yaaddee shittoo kana dibattee naa deemtu. Oo, asitti sin dandeenyeen bar. Ani kanan jedha wiikoo. Koo bareedu. Mi'a kana nama kamittiyyuu akkanaa laa hin gurgurre. Dhugaan sin jedha. Anumatti suuta sirraa bitee sirraa xumura. Tole bareedu too. Homaa yaadda'in. Si malee nama kamittuu hin gurguru tole. Oof, ani bar kanaa fi kanan akkas jaalladhu. Ati baay'ee miira namaa hubatta. Jira malee namtu fudhatu. Miti? Hin fakkaata. Anan sin jedhu hawwikoo. Hojiin akkamime? Hojiin galata rabbii baay'ee bareeda. Atoo akkam naaf turtaree? Waanuma hundaafuu naaf jiraadhu tole. Baay'een si galateeffadha bareeddu ta'u. Maal hojjettanitti immoo kan akkanatti wal galateeffattan? Moo iccitii ani hin beeknetu jira? Akkasumti bareeddu ta'u. Jira miti. Hundumti keessanuu na cinaa waan taataniif sin galateeffachuun barbaada. Ati immoo maalinni akkanatti galataan ofirraan fageessitu? Dhugaan sin jedha. Yommuu nu galateeffatu kan ofirraan fageessite natti fakkaata. Noo akkasumti miti. Tole ammisa isaatiin maaliif paartiin qopheessine? Erga bashannannee iyyuu barturreera. Maal? Ati garuu nama akkamiitiin? Dhugaa kooti bar. Nan balleesse moo? Reeffi yaada bareedaa fidde yeroo kanatti bashannanuu qabna yeroo tokko. Dhugaa anis otoo bashannanii baay'ee natti tola. Yaada bareedaadha dhugaa. Beeki. Har'as barnaa fi olii waliin agarre. Nagumaanii garuu kan bade. Ergan ija isaa ilaalee guyyaa 3 darbeera. Dhugaa keetii? Anis barbaa'ee isaa si gaafachuuf ture kana siif bilbil. Garuu eessa deemiti? Beeku. Garuu moo akkoo isaa biras deemee gaafadheen ture. Garuu moo manatti akka hin gallee fi si bira akka ture qofa natti himan. Dhugaa isin garuu waliin agarree beeki. Eeyyee waliin agarre. Baay'isee isa arguun barbaada garuu akkamitti danda'ee ija isaa laala? Ani barsirumatti walii waan turtan natti fakkaate. Beektaa baay'ee ni tsayaadha. Anaaf jedhee wantoota hedduu dabarsee jira. Ani garuu baay'een isa miidhe. Wanta isaan beeku yeroo kanatti immoo keessi koo baay'ee isaaf sodaachaa jira. Amma baroon hundumtuu darbeera. Dursumayyuu immoo wanta kan keessan hin taane irratti walitti muufachaa turta. Eeyyeen beeki. Hawwiin lamaan keessaniitu taphachaa turte. Akkam? Naaf hin galle. Naafinis wanta kana laalee baay'ee itti dhaga'amee ture. Wanti si ajaa'ibu naafin dhibee isaa irraa uffatee waa'ee kee adda ture.
Afachafachu. Wanti jechaa jirtu maanaaf galaan jiru? Suuta jedhinatti maalidha inni? Wanti kun akkasitti ulfaatu naaf gala. Garuu immoo si qofa osoo hin taane hunda keenyaaf wanta ulfaataadha. Wanti amma argaa jirtu kun tokkummaa keenya, jaalala keenya bittinneesseera. Dubartii takka barbeeki, dubartii takka. Afachafachu. Wanti jechaa jirtu naaf galaan jiru. Bitaan hangalchiin. Waa'ee hawwiitu moo waa'ee eenyu taasaa jirti? Mee waan kana ilaali. Akkamitti? Hawwiidha bar. Eeyyeen hiriyaa koo hawwiidha. Tola hawwiidha bar. Eeyyeen hawwiidha. Isa ati hiriyaa kee akkas jaalattu sanaa jettee dhiiste sana ishuma hawwiidha. Hiriyoota wal jaalatan lamaan gidduu seente. Jaalala sobaatiin fakkeessitee kan gargarsin facaaste ishuma hawwiidha beeki. Tolaa sigaa. Meeti, ani garuu baay'ee sodaadheera. Otoo gochuu baanii natti tola. Wanti kun otoo nutti hafee maal sitti fakkaata? Meeti. Ati immoo maal jechaa jirta? Maal jechuudha? Maaliifis sodaatta? Ilaa bareeddu too yeroo tokko jalqabneera. Duubatti deebi'uun hin ta'u. Isaan akka nuti taphatanitti nuti sitti taphanna. Afachumee hawwii. Wanta sirratti raawwatan sana hin dagattamu? Isammaa akkamittan dagadda. Garuu hamminya amma kana ga'uun deemuun ana xiqqoo natti ulfaata meeti. Ulfaata. Ilaa bareeddu kun bar hamminya muti. Waan harka isaanii argachuudha malee. Ati immoo kanaan gammaduudha malee itti gabbuu hin qabdu. Shittoo kana aanaan ala namni biraa kan qabanne jetteere? Maal? Shittoo? Ani moo? Maali lubbuu? Maal taate? Lakkii homaan taane. Akkam godhee shittoo kanaan mucoo ganda keenya san akkan irratti yaadatiin jira malee homaan taane. Of jajjuwee
Uf jechuudha barate. Mee akkami mee kan keessuun? Eenyuni? Intala nana. Har'a garuu sirriin jirtu. Erga nu gadi baanee wanti uumame jira moo? Isa maadhisi. Akkanuma irratti narratti bilbilee kana guggugtu kanatti jira. Kun ammayyuu bilbile. Ayisiifu na ajaa'ibdi bar. Isibbo ishiin bara kanumatti maraatti. Ani kanas hin jedhu garuu miti. Hojjechaan hojjetamti mucaan. Saafummaa yaadda'in. Mucichi sirriitti hojjeta. Mucaa cimaa akkamiseeti. Egaa kanan kana sin jedhu reeku. Erga guyyaa sanaatiin naaf waliin agarre. Wayyuu beeki. Dhugumattuu nutti taphatte. Ammaati of tasgabbeechi. Waanumaafuu bara yeroo baay'ee wantoonni ta'an sababa ta'aniif qabu. Beeytaa garuu guyyaa tokkolleen akkana gooti jedhee yaadeen beeku ture.
Awwisu ta'e dila akkan kuf. Boodammoo boodammoo maal? Xumurii kaa. Lakki boodammoo kuftee akka hin cabneef. Yoo cabde immoo rakkisaadha. Boodeenyu si baatee tabba kana dhiiba. Ilaa akkas taanaan immoo nan jababa. Maaliif? Maaliif jaba? Maaliif? Innaan cabee jaallaan na sossawdee waan na baattu. Hawwii amma maal jette? Miiruu tokkorra naaf deebi'i. Maalin jedhee beeki? Human jinni bar. Human jedhee. Beeki, see kan jira bar kottu malee. Tole dhufe hawwii. Wayyo hawwii. Guyyaa si wal bareessuun guyyaa gama baarramtuudha garuu. Jalala natti agarsiiste, eenyummaa koo dabsite, onnee koo madeessitee deemte. Amma immoo dhukkubbii yoomiyyuu hin dandamane naaf kennite. Maaliif? Tole garuu isatti qopheessinaa saganticha. Ani aadaa akkatti na dhibbisee kana achi ofirraa gadi buusee bashannanuun barbaada. Anumti illee akkuma kee sammuu haaromsuun barbaada sagantaa kanaan. Isaaf ni yaada'ina. Mana keenyatti gochuu dandeenya. Harmeen koo guyyaa lamaaf maatii bira waan deemtuuf wanti nu dhiphisu hin jiru. Waaw, akkas taanaan immoo baay'ee gaariidha. Eeyyeen akkas godha. Amma nan deemaati waan irra geessan bilbilaan agarsiisaa. Achumaan keetitti himu. Tole bareeda. Saganticha immoo mana keessatti yoo hin barbaanne ala irratti gochuu dandeenya. Maaliif nagaan tura? Eenyummaa abbaan dabareetta jechi. Ati immoo mee dhiisi. Yaada gaarii fiddee barsiifuun keessattuu immoo amma mana keessatti ta'u ala iddoo keessatti yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Manni nuti fudhachuu danda'a. Eeyyeen ala dallaa keessatti ta'e bareeda. Meeshaa kana dhiisitu eenyu faaya affeerumee saganticha irratti? Ana garuu ijoollee kilaasii duraan wajjin barachaa turre osoo affeerree natti tola. Waaw! Dhugaa kunillee yaada bareedaadha miti koo. Anis otoo isaan dhufanii baay'ee natti tola. Erga isaan waliin bashannanii turre shanti. Amma ka'i. Deemnee naafii barbaadu qaba. Wayyutuudha. Omaa ishiidha jedhee amanuun dadhabee bara. Miirri kee naaf gala.
garummoo akkuma dursa sin jedhe yeroo baay'ee wantoonni ta'an sababa ta'aniif qabu. Ati itti dhiisi. Amma ka'i. Deemnee mucaa barbaaduu qabna. Amma adeemu. Kam jirtu? Nagaadha. Nagaadhamti? Jira galata. Maalmoo baddeessaa mul'attu? Eeyyeen badeera. Wantoota qulqullaa'uu qaban tokko tokko qulqulleessuuf hin bade. Maal immoo ati? Silaa rakkinni si jalaan dhufu. Rakkinni eessatti bada jetteeti? Waan hundaafuu wal bariin hiriyaa kooti. Hawwiin jedhama. Waan asi bareef gammadee. Hawwi maqaa bareedaa qabda. Wabiin jedhama. Hayyee galatu. Garuu maal yaadditi meetii? Intalli kun garuu nama akkamiiti? Maaluma gochuu yaadditi Afifa? Maalumaafuu wanti adda akka hin uumamne ani baay'ee sodaadheen jira. Hawwiinoo maaluma yaadditi miccoo kana waliin? Yaa waaqoti meeqi? Tola. Mee suuraa duratti sanatti agarsiise.
Maaliif rakkoo jira moo? Tolaa dafii natti agarsiisi yeroo tokko. Dafi gaa. Dafi. Tolaa nama kana beeka. Amma nu bira darbe bara. Beekii nama biraa kan taane sirriitti argitee? Namichuma kanan arge. Tolaa argeen jira. Amma nu bira darbe bara. Eessaree beekii erga argite amma numatti garam deema? Hin beeku Tolaam. Isuma kanaadha. Beeki. Beeki. Naafi. 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 Naafi maal beeki? Naafi maal ta'e maaliif caalistanii hatti malee? Tolaa. Namichi kun guyyaa lamaan dura waa'ee Naafi na gaafatee ture. Eenyu? Namtichi kun moo? Eeyyeen isuma kana na gaafate. Namichuma kanatu na gaafate. Beekii nama biraa kan taane akka isa ta'e garuu sirriitti ilaalteetta? Ishee sirriitti ilaalan jira. Tolaa Naafi. Wayyoo riyaa ko. Waaqayyo riyaa ko akka homaan goone. Tolaa. Hawwi. Tolaa maal jetta? Hawwi.